السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا ورتدا كينيا ودكيسانو بغانا غنو جراتن إسرين جنة. السلام عليكم كبجمتوتا فردفتوتا كيا جرتو جرا جريني بدادا إسنين جدا بك جرتنتي نغيني كينيا إسنا قاقبو سين جدا أبوليان كيا قاقالي نغا جرا إسن أكام جرتني إسنين جدا ديبيني جرا فيديو يرو درب إسني ورابي جرا أمالي فيديو بروني مو نغان ولك ديبيني جرا إسنين جدا هرمو وانا نسنيف قبادي دفي waan bareeda yaaduudha waan namatti toludha si jechuudha yeroo darbe xiqqoo bobboha video sini mare har'a garuu xiqqoo kokkolfaallee video marra jireenya gaa waluma keessa bohaas kolfaas gammadaas gaddaas waan ta'eef dhiifama naaf godhaa isiniin jedhe yoo natti mufattanii jiraattan gaafas jechuudha buleeyyan kiyya akkuma beekamu egaa waan dahumsa kiyya wajjin wal qabatee namoota galateeffadhu hedduun nin qaba namoota sana keessa yeroo darbe akkuma isiniif maretti haadha kiyyaaf isinillee hordoftoota kiyya hunda keessanuu galateeffadhee jira galanni keessan immoo yaa rabbumarraayyuu isiniin jedha har'allee namoonni galateeffachuu fedhu ni jira jechuudha ijoollee lamaan takka jechuudha gaafa mana yaalaa keessatti dararamaa cinqamaa ture sana ijoollee na waliin dadhaban keessa abdii fi mucaa bultum jedhamu jechuudha dhugaa dubbatuuf mucaa sana ani baay'ee hin beekuni akkuma beekamu tooruma miidiyaan wal beekna jechuudha ani qaamaan illee san beeku illee nan beeku garuu dirqama oromummaa dirqama bolummaan itti dhagahamte gaafa nan achitti rakkadhee mana yaalaa keessatti dararamaa ture mucaan sun illee nu wajjin dararamaa ture jechuudha akkuma beekamu isallee galateeffachuun hin fedha abdiin illee akkasuma jechuudha ijoolleen hedduun hunda'um abdii maaliif maqaa dhahuun si dhiiftee naan jedhantu jira jechuudha ijoolleen na gaafattanii jirtu abdii galateeffatu jibbee osoo hin ta'in akkuma beekamu garuu namni kun galatoomanis jedheeni galatoomis jechuus baadhu jazaa isaa rabbumatu kaffalaafi jechuudha akkuma beekamu abdiin kun ana qofaaf miti yeroo baay'ee ni agartu ijoollee yaani rakkatan cinanii dhaabbata ijoollee hedduus ni gargaara galata nurraa fedhee osoo hin ta'in namni kamiyyuu yoo nama gargaartan yookiin immoo yoo namaaf tola ooltan galata sana namarraa eeguun dirqama miti garuu immoo namas galateeffachuun yeroo tokko tokko namatti tola gaarummaa namaas haasa'uun namatti tola maaliif yoo jettanii aniin kun bahee ani gaariidha ani akkasii yoon jedhee anarraa hin miidhayen kiyya kanaafiyyuu maal jechuu barbaadeeni abdii galateeffatu dagadhee yookiin immoo mucaa hiriyaasa sanas galateeffachuu dagadhee osoo hin ta'in isaan ofitti aansee isaan anuma bira jiranii rakkoon takka hin jirtu isaan boodumarra ambisee galateeffadha jedheen malee galanni isaanii dhugaa dubbatuuf anarratti osoo hin ta'in rabbiin galata isaanii guutuu adeebisuufi jedha maaliifuu waan ani keessa jiru rakkoon ani keessa ture waan ani ta'aa ture hundayyuu kan viidiyoo maranii isin biraan gahaa turan ijoollee sana lamaanii aga tokko abdiin nutti dhihaata wajjin nyaanne wajjin dhugne wal beekna haa jennuuti mucaan hiriyaansaa sun garuu dhugaa dubbatuudhaaf ana faana waa takka waliin beekna tooruma yuutuubaan wal beekna malee ijaan waliin beeknu isa as garuu ani egan gaaf manatti galees dhufee na dubbisee ture mucaan sun jechuudha ganda keenya dhufee sin beeku ture garuu ana gaafachuuf dhufee na gaafatee ture akkuma viidiyoo irrattis argaa turtan abdii wajjin cinqamanii rakkatanii olii gad fiffiiganii akkuma beekamu abbaan manaa kiyya yeroodhaaf waan na bira hin jirreefuu jiruuf jireenya mo'achuuf namni kun wal bira taa'ee ija keessa wallaaluun waan hin taaneef nurraa fagaatee tureeyyuu haaluma hojiidhaa fi hamtuuf osoo hin ta'in jechuudha egaan na bira hin jirreef ijoolleen kun naaf dhaabbataa turanii na wajjinis rakkataa turanii dhugaa dubbatuudhaaf galata isaanii rabbiin haa deebisu malee an deebisuu hin danda'u galata nama kamiyyuu jechuudha
hedduun afaan rakkataa turan dhugaa dubbatuudhaaf. Kanaafiyyuu ijoollee kana hundi keessan naaf galateeffadha. Rabbiin jazaa isaanii haa kaffalu du'aa godhaa fi nama gargaaru Rabbiin haa gargaaru, Rabbiin bira haa dhaabbatu. Hamtuu isaanii Rabbiin nun dhageessisiini abdiillee bultumillee hunda isaaniitu jechuudha. Nama hundayyuu nama keeris sharris nama yaadu hamtuu isaanu hawwuufi yoo jettanii nu keeris badaas dalagnu Rabbuma keessa keenya beeka nu afaaniin ilkeenni kofallaa keessa keenya yaa Rabbuma beeka malee keessa nama baruu hin dandeessanii. Kanaafiyyuu ijoollee kanas Rabbiin jazaa isaanii haa kaffaluu fi dhugaa dubbatuudhaaf irra deddeebi'ee isaan lameenuu galateeffachuu barbaada. Tanii abdii fi mucaa sana akkamiin dagattee naan jettanii turtanii ani isaan dagadhee miti. Gochaa isaan naa godhanis yoomiyyuu hin dagadhu. Rabbiin akkuma isiniin jedhe irra deddeebi'ee jazaa isaanii haa kaffaluu fi jazaan ofii Rabbuma harka malee nama harkaa miti isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Innaa waan koo ati immoo maal keessa jirtaa? Madaan kee akkamii warreen naan jettanii cinqamtanii ammallee karaa WhatsAppis na dubbisaa jirtan obboleeyyan kiyya qaqqaalii ijoollee hedduun na dubbisaa jira dhugaa dubbatuudhaaf. Yaani namni wajjin dhalatu qofaa miti namuma alagaan illee obboleeyyan namaa ta'a yeroo tokko hunda keessan ani yaa akkuma isiniin jedhe maqaa waamee isinii ibsuu hin danda'u. Hundi keessan galatanarraa qabdu kan na wajjin cinqamaa turtanis kan immoo waa'ee kiyyas badaa yaadaa turtanis yoo jiraattan hunda keessanuu ani kabajaa fi jaalalan isiniif qaba obboleeyyan kiyyaa. Nama kamiifan hamtuu hin yaadu, nama hamtuus natti yaadu Rabbiin anumarraa haa qabu, nama isinittillee hamtuu yaadu Rabbiin isinirraa haa qabu isiniin jedha. Kanaafiyyuu akkuma isiniin jedhee ijoollee kana obboleeyyan keenya kanaaf du'aa naaf godhaa fi galata isaaniis immoo dagadhee miti. Rabbiin ammallee galata isaanii akka deebisuuf karaa qajeelaa daandii mishaarra akka deeman isaan galateeffachuu barbaada. Hundi keessanillee galatanarraa qabdu Rabbiin illee haa galatu. Kanuma jechuu dhufee obboleeyyan kiyya qaqqaalii bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu. Viidiyoo biroon aga walitti deebinutti turtii gaalii isiniin jedha obboleeyyan kiyya isin.